Bikilli aduu yoo dhabe hin guddatu ni daba. Jallinaan guddannaan sindiriiruun ijaba. Keenyan diriiraan guddate taa'utu baajaba. Kacheelloon ganama dafaa dhaqqaba. Abdii Boruu siifatti waaru dhaloota qarroo. Daa'imni xiqqoo namuuf oomishuu biyya fagoo bara haa irra wal garroo. Biyya abdiin tolte hangaatee mul'atte bu'uura haa jaarroo. Biyya abdiin tolte hangaatee mul'atte bu'uura haa jaarroo. Suudaniilee kutaa sagal kudhanii nyaatanii akka jechuunidha. Afrikaan baladhee jirti. Yeroo waldaan jiru jedhee maleeni nyaachaa waldhiitaa gadhiitaa isa ta'u immoo nan teessisa. Akka jecha gargaaruun godhaa. Akkas waan ta'e hojjetannee waan jennaanii qarshii 2,000 hin jedhanii namicha gabaabaa mataa guddaa Sanyii jedhamu. Diste jasa dhufa Qaxalee Sanyii. Balli namatti dhufeen tokko balli namaaf haa dhufu malee balli namatti hin dhufin. Tuttuqaan galchuu didan malee ani kompiitara maali immoo maali waliin qabanyu waan ta'etti moomee eeggaleef. Gidduu kanatti odaa asitti mootii. Akkam jirtu daawwattoota OBN Gaammee ijoollee qaqqacalee mul'atee garee nagayaa fayyaadhaa sa'aatii kanatti kan isin hawwiin eeydan qophii Abdii Boruu arraanta nagaa ijoolleen eenyu fide laatama jiraan ja'anii taanii wal gaafatan sa'aatarratti eewwa arra immoo nama ajaa'ibaa tokkoon nama guddaa tokkoon isinii fidee jira hanga xumura qophii teenyaan nu faana turtii gaarii. Baga nagayaan dhufte. Baga nagaadha wali. Fayyaadha. Nagoo. Nagaa jirta? Fayyaa. Silaa namni baay'een si beekaa namni arraan tana televizyiina jala dhufee eenyu laata kan jenne maqaa keenyatti himime. Sanyii. Sanyii nuuf himite. Wasanee. Wasanee nuuf. Hojjetaa. Hojjetaa nuuf. Abdii. Waan ajaa'ibaati. Eessa dhalattisa? Hoolataa biyya jedhamu tokkotti. Hoolataa. Urmiin tee meeqa silaa? 8. 8. Meena laali. Ati nama urmii 8 miti. Laki 8. 8 ana faadha laali na laali. Laki. Sini 8 ta'uu taatu malee 8 hin taatani. 8 nuudha. 8 meenta. Beesuma dhugaa natti himi meeqan hin ta'a. Natti immoo 45 hin taatu. Meeqaan taa'ame? Naannoo gala 45. 45. Hin xiqqaanne? Laki. Xiqqaate. 50. 50 mallee xiqqaadha. 54. Ani immoo isa sirrii keessan sitti immoo 72. Kan qabu? Lakkoofsa 72 malee ani 72. Adeeretti itti siyaama immoo? Lakkoofsa gosadha. Isa? Baay'ee gaariidha. Meeqa baratte sila? Tokko. Kutaa tokko. Hai, hojii baranna jechuudha? Anis takkaan baradha. Maal mana keessaniitu lakki. Waan tokko barattu ta'e deemu haa ta'u barsiisota gaafadha. Akkasatti maaliin itoo waliin keenya fagaate waan malee nu barsiistu. Suudaniilee kutaa 9 nyaatanii akka jechuunidha. Meeqa numa baranna barnoonni maal ormiidhaan wayii daangeffamaa miti. Sanyii keenya waasa buunis hin ta'u dhuguma yoon gaariidha. Barana ana moosiitu irra jabaatee tokkoffaa baa garuu wal ilaalu. Bara dabree keejii meeqa baratta? Lama baratta? Achi keessaa garuu waan argatte beektaa qabxii ta'e isa walii gala? Qabxii qabamuun qaba garuu sadarkaan hin kennan. Ati cimaa turte barataa cimaa turte? Of danda'aadha. Of danda'aadha? Garuu kan dhageetti barataa cimaa tokkorraa akkuma jirtu garagalchita jaallate. Kita kan betul nalaga galcha malee nattaafu malee ni nama lama barsiituu ni maaf yeroo nuti waan ta'e dhabnees kumaani galaa gooti yeroo bilaa akka nu galuuf waan namni bilaa nu guute yoo nu alamte yeroo bilaa numatu miidhama malee barsiituu namaan taatu akkamitti
Ishee nuti isa namarraa ilaalle sana sammuu keenyatti nuuf hin galu. Amma akkatti buunne miti hin ta'u. Bu'aan qabu. Tole. Kanaafuu ati barataa cimaaf danda'aadha. Anillee barataa cimaaf danda'aadha. Kanaafuu barataan cimaan biyyaaf maali? Maali maa barataa ofiin jettu? Sooddanniitillee nuti yuunivarsiitii qabannee lan jettanii. Tole dhiyoo tana sanyiin maallaqa qabajaanii hattootaan walitti bu'anii kana dhaban jedhan maali waan isaaf? Waan hattoota ammaa nagala bakko. Hattoota ammaatu nagala. Nuti guyyaa tokko otuma gabaa deemnu ijoolleen wayiin nu duuba deemu. Tokkitti zaambilii baatteetti haati gommoo maabattee jirtu. Achi keessaa immoo nuti akka gaattoonu akka isaan jirtu takkaasu fiisnaan jedhu maal hojjaan qasanii jedhaa sabnuti. Booda gaafa gala magaalaa galu tokko maali waanu ammoo bakka badaayyuu miti umuriin isaanii digdama yuun guutu 14 maal akkati wadhiisan gadi jedhanii hojii bulan. Sanumaatu ilkaanoo sirraa cabsee jedhanii maali duuba hin kijibanii? Ilkaan moo? Ilkaan tuukiidha malee ilkaan irraa hin qabu. Maal jedhu? Tuukiin banadhe malee ilkaan illee miti faafrikaan banadhe achitti. Maal faatti gurgurta sila gabayaa guddaa banattee? Faafrikaa bismaalaati. Biyya kanoo maalitti haa banadhu ammaanis? Qabeenya guddaan qabaan as keessatti waatti banachuu hin qabu? Kan sukkaaraa. Kan sukkaraati ree? Faafrikaa sukkaraa banatte? Garuu banattanii abbaa xaayeen akkasumatti argamu. Faafrikaa sukkaraa banattee kan abbaa isaayee sitti dhumnette? Eessatti beektaate abbaa isaayee? Kasumatti ani dagatu gosa muka waan ta'e. Waan ta'e hin dagatu? Yeroo waggaa umurii ta'uu beekaa. Yeroo waggaa sadiif illee lama waliin beeku tokko afuritti shanittis wal beeka. Shanti qoona halkaa bada isaa afuriin dagatu. Akkuma sagantaan teenya tunnu bareeddee namnummaan si daawwachaa jiru kun xiqqishoo bashannanuufi. Mee bikkuma suuqii banatte kanaan sirba wayii bareedaa wayii nu sirbi. Sirbi kan seexanaati. Sirba seexanaadhiisi isa namaa. Sirba moo sirba namaa moo? Sirbuusin barbaadu ani faarfachuun barbaadu. Faarfannaa yoo ta'eeti faarfannaan kabaja qaba. Naa faarfachuu dandeessaa? Isa yeroo waldaan jiru hin jedhe malee ni. Asitti jennee jedhee jetta? Lakki yeroo waldaan jiru hin jedhe malee sitti hin jenne. Asitti hin jenne? Yeroo waldaan jirutti kan faarfatan. Achinni faarfataan? Tole mee amantoota biyya kana keessa jiran meeqanii beekta silaati? Silaa nama guddaadha. Kana nani beeku tokko musliima. Tokko. Lama beentee. Sadii Ortodoksii. Waaqeffataa afur. Kanan beekan. Akkuma jedheef wayin kijibe namni kuni nama guddaadha. Jaarsa reefu inni 8 naan jee ani immoo 80 jeeni inni immoo 80 isini naan jaa. Tole ammas mee waa si gaafadhu hundani deebis taawwan si gaafadhu. Biyya tana bulchi yoo sin jedhani akkamitti bulchitame? Akkaataan itti bulchu. Warroota hin qabne galgalaa. Isaan immoo nyaachaa ol dhiitaa gad dhiitaa. Isa ta'u immoo nan teessisa. Ni teessista ayyee. Isaan immoo jira iddootti. Isa immoo qulqulluu taa'u. Hojii barbaaduu fi isa soolessa ta'e immoo jijjiirama kenneefiin akka hiyyeessa gargaaruun godhama. Akkas. Qophiin si hawwatu qophiilee OBN Gaammee keessaa kam beekta? Ani badaas tiiviitti siqoon naannoo magaalaa. Mee yeroo baay'eeti maal jalatti dabarsita yeroo maal daawwachuu jaalatta? Ani waan daawwachuu barbaadu waaqa beekan immoo. Waaqa beekan? Waan mana argadeen daawwadha malee. Mee dandeettiin ati addatti qabdu kana muus irratti hin beekne maali? Kan rabbiin sii kanne? Namni alatti hin beekne. Kan rabbiin qofti sirra beeku? Mala tokko. Balli keessa akkami? Tonkolamtuudha hin dubbatamu galuu inni waan taanedha. Inni mariimi? Namoota tokkotu beeka malee isan beeku. Tole mee pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo ammaan tanaa bulchaa jiru eenyu? Abiyyi. Oromiyaa moo? Lakki shimee. Shimeedha? Shimalli ta'e.
Muummichi ministeera Itoophiyaadha. Qofa qabda hin beektaa? Abdii. Abiyyi Ahmad hin beektee? Tole. Hibbo. Hibba. Hibba kan taatee xiyyaafitee kijiba taatee tarabbii dhugaa taate. Nama yeroo jalqabaatiif biitti tun karam deemu jirti jennaan gara hoolotaa deemu jirti jeenaabe. Namicha gabaabaa mataa guddaa Sanyii jedhamu. Namicha gabaabaa. Hodha akkanatti. Namaatu waa'ee keetii kana fuutuma jaanii gurratti na hasaasanii maal naan jaansa? Yaanillee beeku gaasallee. Natti bu'aa malee yaanillee beeku. Suuta natti hasaasan. Maal jaansiif fakkaata garuu ati? Waan sadii dhabe siin jedhani. Waan sadii dhabe siin jedhani. Waan sadii dhabe? Sadii dhabe dhabbaadha. Kanan ni dhabe. Fuula. Haya. Tokkoffaan isa mataa guddate. Haya. Sadaffaan immoo qubati. Dheerina jechuudha. Tokko isa mataa guddate. Tokko dheerina. Arfaffaan immoo funyaan isa xiqqaate. Adillee kana naan hin jenne. Funyaan illee hin xiqqaanne. Mataan illee hin guddanne. Sirruma jira. Ammoo mataa wayii mataa ajaa'ibaati bara. Maticha iyyuu baachuu hin danda'u. Otoo nama ergitee kan biraa fuudhannee malee. Wal jijjiirru. Lakki. Sinitti ulfaatanii isaa. Sinitti ulfaatanii isaa yaa. Tole. Hibbo. Hibba. Hibba kan taatee xiyyaafii tasaa kijiba taatee tarabbii dhugaa taate. Jaarsa ganna 80 kan miimoorii liqimse fakkaata yoo haasa'u garuu xiqqaadha inni. Namicha gabaabaa mataa guddaa funyaan xiqqaan. Sanyii. Sanyii. Jibii meeqa baata mataan guddaan kun? 100. Jibii 100. Gaafuma dhalatu jibii 100 ture moo dhiyeenya dabalee? Yeroo xiqqummaadhaa hin qannase malee guddaa tole. Hin qannase? Naannoo 500 ture. Gaafa xiqqaa maaltu ta'ee qannase? Anumatu qannase miimoolcha kan jijjiire. Akkasii. Tole waan itti aanuun si gaafadha. Osoo nyaata ta'uu dandeesse. Nyaata akkamii ta'a? Nyaata ta'uu barbaadeemu. Maal tole anatu cabsii ta'uu barbaada. Tole wanti yoo nyaatan hunda caalu maali siif? Wantoonni kannaa caalu kan irra beekamtii qabu garuu maqaan isaanii obboo shiroodha. Kan irraa garuu beekamtii dhabe obboo tibsii. Obboo tibsiidha? Tole. Nyaanni babbareedaan kun eessaa dhufaa? Nyaanni babbareeda dista keessaa dhufa Qaxalee Sanyii. Hodhame garaadha bilcheessite ani yoo akkana barbaadda si gaafadhe. Mi akkaataa nyaata mi'aawu tokkotti hojjetan natti himi. Nyaata mi'aa. Obboo ashaboo jedhamu kan isaan baay'inaan nu mi'eessaa jiran. Kan immoo isa fuuldura kan jirani obboo kinoolii jedhamu. Tole osoo gaazexeessaa taate akkamitti waa dhiyeessitame oduu takka nu dhiyeessime ammumaan tana balbalomsi. Anillee hawwiin koo kan barbaadu tokkoffaan hiyyeessa gargaaru lammaffaan immoo mootummaa ta'uu sadaffaan immoo hin jireenya. Tole amma osoo taatee jenne gaazexeessaa ta'eeti achi booda yoo mootummaa taate mootummaa akkamitti taata natti himta. Amma gaazexeessaa ta'e tura itti oofimee qallisi. Kango. Patang gaazexeessa taate. Hayyee. Tokko nggak wadang. Hojii koo mana jedhang. Adii kan hojjechuu barbaadu. Waan akka nama koffisiisuu. Waan akkamii? Yaa waan akkasii kana ka. Waan akkasii hedduutii qofachiisa. Tole
fuuldura gaafa guddattu maaliin ta'uu barbaade jettime tokko mootummaa lama hiyyeessa gargaaru sadi injiinara. Mootummaa nan ta'uu barbaadu. Mootummaa akkamitti? Sadii. Mootummaa akkamitti taatame? Itoophiyaas, Oromiyaas, Raashiyaa kana qofa. Kana nan barbaadu. Biyya sadiin tana bulchuu barbaade. Isaan kan ta'e immoo aniyyuu kanayyuu waan waaqayyo na gargaaretti danda'e baree hin ulfaata. Isa tokkicha iyyuu baachuun takkitti kanayyuu baachuun hin ulfaata. Waloota ta'uu ni danda'u. Kan qomoo hojii nan barbaadu. Waanota sirriin jiru talleessuu. Wantoota sirriin jirre. Karaan babbadan jiran immoo. Isaan immoo kan immoo kan immoo itti meeshaalee jedhu jiramne. Isatti baddeen. Ejjechi. Naannoo akkasii oddoo akkasii asirratti jedhan. Kan oddoon kun miidhamee jiran jedhan. Kaameraa ta'us kan kaawwadha. Kaameraa wanta guddaa kaawwadde. Hataattuun. Hataattuun dhagaadhaan jechuuti. Hataattuun hayyee akkam kaattu akkam kaayyette. Bakka inni kaawwadhu. Bakkoota maal immoo waan bulukaa immoo hattuun seemta kana jala cabsitu. Dubbadhu. Tole atiyyuu amma biyya bulchaa jirtaa haya. Afaan jedhu malee bulchaan jiru. Eenyu bulchuu jira? Amma bifoo namaas bulchaa? Kan waaqa olitti kan namaa olitti na bulchaa jiru waaqayyo. Waaqa gaditti immoo kan kalaqama jiru kana hobbuu nyaata jedhamanii kalaamoo gargaarsaa kana maatii qoqa. Maatii qoqa si bulchuuf jira. Tole osoo nama waaqa laqu taate maal jalqaba kalaayxame maal waan jalqaba uumuu bifeetu natti himi. Ani kan wanta darbatu waan danda'a. Wanta kan darbatu waan danda'a. Maal fakkeenyaaf? Sibiila tokko asiin dhaabbadeen. Tokko asiin dhaabbadeen. Giddummoo shiboo walitti qabataa godhadeen. Gubbaadhaan immoo sibiila wayiin godhadhe. Akkasuma wanta ittiin godhu sana qabatutti godheen. Kanuma achitti kalaa fiixee gamanatti godhadeen. Kan inni waa darbatuuf. Kana kan hojiin immoo jira ganaa waan ta'e isatti qaa guddaa godhanii jechuun hin ta'u. So kanaafuu ati waan hojjechuuf ta'e ammayyuu lafaa qabdi. Tole daawwattoota keenya kan daawwachaa turtan qophii abdii baruutu bifataan naannaa asuma mi'aawu deeminis osuma mi'aawuti irraa dhaabanii har'aaf bifatanaan asirratti xumurree jirra. Kutaan lammaffaan kan itti fufutaa torban turte gaarii. Biqilli aduu yoo dhabe hin guddatu ni daba. Jallinaan guddannaan sindiriiruu ni jaba. Keenyaan diriiraan guddate taa'utu baajaba. Qajeelloon ganama dafaa dhaqqaba. Abdii booruu si haddii waaru dhaloota agarroo. Daa'imni xiqqoo namuufoo milchoo biyyaa fagoo bara haa irra wal garroo. Biyya abdiin tolte hangaatee mul'atte bu'uura haa jaarroo. Biyya abdiin tolte hangaatee mul'atte bu'uura haa jaarroo.